Gadisa Islama, Gadisa Islama, Gadisa Islama, Gadisa Islama, Gadisni Islama بدأ بكم ساتي بخفي يعتبر في ديوانتي اسم بيرانغاها برنوتا منتي علمك كستاتا بكا جرتانيتي أوليتي كابو برشوفا مسلمة برسيسي أمنتي يادتشي سانما علمي والي كبي نغما نغما إسانو دهيسا غديسا إسلاما ونارا سلام تلقات أيه hojiin irraa hirmaannaa hawaasaatiin haala bareedaa kanarra raawwatamee jira. Kana irratti mee waan isin dhagahame? Dhugaa dubbachuuf taanaan hojiin irraa hojii fakkeenyummaa guddaa qabu. Hojii tokkummaa uummata islaamaallee jabeessu keessattuu dargaggeessi hedduu nu gammachiisee jiraarra rabbiin haala hunda rabbi hamijeessuuf jiru. Amma akkanatti gaa qalbiin duraan adda babaatillee walitti deebitee hojii masjiidaa irratti kana walitti deemuun kun fuulduraaf tokkummaadhaaf karaa saaqattanii yaaddanii fuuldura maaltu dalagamuu qaba? Fuuldura wanni ta'uu qabu tokkoffaa hanqina odoon ta'in waan walitti nama hidhuurratti jabaachuudha. Waan tokkummaa namaa waan hanqina xiqqaa jala deemuu dhiisanii waan tokkummaa namaa cimsu waan tokkummaa uummata musliimaa cimsu san yoo hordofame wanni kana gaariin hojjechuun ni danda'ama. Kana caalaa madrasaas masjiidota biraa irrattis xiyyeeffannaa wanni guddaa waan dabre irraanfachuudha waan tokkummaa keenya cimsu irratti xiyyeeffachuudha. Akka waliigalaatti dhumarratti dhaamsa dargaggootaafis ta'ee abbootiifis ulamaa'if sheekotaafis wanti guddaan gaa tokkummaa wanni guddaan bu'uurri waa hundaa tokkummaadha. Tokkummaa keenya cimsuu danda'a. Yaada nu laachuu keessaniif iddoo galatoomaa. Harmaataa masjiida Bilaal haala bareedaa kanaan zuurii duratti jechuudha cinaa guyyaatti dhumuu isaatiif baga gammaddeen jaa kanarratti waan si dhagahamee gammachuu ta'e yaadatu. Gammachuun nuti harmaataa masjiida kanaaf haarayaa miti haaraan tanaa kun ajaa'ibaati. Zuurii dura dhume ammoo kaan irra guddaa ta'u wajjin ilmi namaatis hedduudha. Ati hedduu bareedaadha. Hawaasaas hedduu takka walitti qabee jira. Masjiida tokkummaa uumee jira harmaataa kun. Fuuldura gartee gaa dargaggoo hawaasa masjiida Bilaaliif jechuudha. Tokkummaa isaa deebisu qalbii uummataallee gamana deebisuu irratti gahee akkam qaba jettee yaaddame? Akkuma raataakka akkuma haaraa kanatti nama walitti hidhuudhaaf wanni akka ammaa irra dalagamee kun silaa deddeebi'ee hedduu dalagamatee namni walumaa hundaa'u. Qalbii namaa adda babaates sababa kanaan walitti deebiteet inshaallah itti nuuf hafuufu masjiidni keenya ijaaramee galma haa ga'uu jenna. Yaada nu kennu keessanii ulfaadha galatooma. Cinaa guyyaa qofa keessatti raawwatamee dhufuu kanaaf mee maaltu si dhagahame? Bismillah. Wanni harmaataa kanarratti agarree waan addaati. Harmaataan kun akkuma ammaan dura nutti dhaamamee jiretti harmaataan keenya mallattoo tokkummaa keenyaati waan jechuun eegallee tokkummaa keenya kan nutti agarsiisu uummanni keenya haala nuti yaadne olitti dhufanii harmaataa kan akkana daadhaan nurraa fixuu isaaniitiif baay'ee guddaa galatoomaa jechuun ni barbaada. Isaan dura garuu rabbii keenyaaf galannee haa ga'u. Rabbii guddaadhaatu kan hunda nu taasise dandeettii rabbiitis harmaataa keessatti agarreedha. Kanaafuu haaluma kanaan hawaasa keenyaan galatooma haaluma kanaan tokkummaan keenya itti hafuufu haaluma kanaan wal bira dhaabbannu jechuun barbaada. Isinis gama miidiyaatiin nu bira dhaabbachuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Gama kanaan hirmaannaa hawaasaa gama dargaggootiin haa ta'u gama abbootii gama hawwanii gama dubartootaatiin maal fakkaatamee waan argiteera?
akkuma ilaalaa jirrutti dargaggoo manguddoo afooshaallee abbootii qabeenyaa miskiina tujjaara osoo hin jenne hundi isaaniitu waan danda'aniin kaan humnaan kaan qabeenyaan hundi isaanii takka takkaan argamanii dhufanii akkanatti kunoo asitti gahee guddaa kana taphatanii gahee kana taphachuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jecha karaa laaqanaatis gahee jira waan ta'eef laaqaniinis ni jira laaqanaas qopheessinee jirra laaqana keessanis nyaadhaa shaashaa jaa jechuun barbaada. maashaallah galatoomaa isinillee. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه دران درسه بقى جمدة سنجنا أرماتا مسجد بلال حالا करते كنتي سفيسان وسو زوري درت فنوسا كنتي مالش لجامه إرماننا هواسا رتي درجعون كنتي مالش رتي وانس لجامه. ولمانو بقت نونجي إن شاء الله الحمد لله. زماني تكنولوجي وان تيف ماشيني سيدو جرا هواسني إسبايته جرا تكوما هواسني مسلمة بقالا أنا ما خسرتي قبضو هيدو نتدعامة نموت كافي قدان الدرا دلا شمرا نسونجي أسرتي. وعليكم ilma masjida bilaali ilma as keessa guddatee daa'imummaadhaan quraana masjida keessa baratee arraan tana baratee sadarkaa kana gahee ogummaa isaatiin as keessatti hirmaatee jira. Mee duraan dursee arraan tana armaataan masjida bilaal haala kanaan yeroo gabaabaa kana keessatti raawwatamuu isaatiif mee maaltu si dhagahame? Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma argitu sagaleen tiyyaas xiqqoo wanta jettee jirti. Gammachumarraa akkana sagaleen tiyyaas wanta taate. حالي أديمسا بروجكتي خنا أجايب والله أركان ما بتشانسون تين أركان ربي كيس جرا باتي لما كيستي كانتي وأنا أما الرجل خنا أركون كينيتي والله الحمد لله رب العالمين نتين سبب ما تاني أنقطعكو شيخوتي خينيا شيخ خينيا شيخ زاكر شيخ محمد في جرخانيس دعائدان كامان وري كوري مسكيدا خاص بولي باتي لما قلتو منو يوصون قالين يرو ديرات فدتي وجين أسيد دبر سنة أما ستيجي أما رجل روخانا أركون كينيا even ساعة كانين ساعة جات construction قدام كون تمرهم يساتي والله لازم هدو ذاك بوا وان كيس دبر أركو تكاتين فدتي والله الحمد لله رب العالمين خنا زنجا يجمع هو أمّا ما شاء الله يدو بريدا دا جم فولدراتي وجيله جم فولدرا دلنا موديمو حجم تكا حمله دبله فولدرا فو ماليا دا